ummata kana gammachiisuuf hin cinqaminaati. Ummata miidiyaa gammachiisuuf hin cinqamin. Guyyaa namni asii achi si garagalchee qaama si dhiqee si keefananii qabrii mana addaa si kaasan yaadadhu ati maal taatan? Wallahi warri na jala jirtan kun warra qimamii qofa. Khalaas namni gurri isaa waa'ee aakiraa dhagahu maaliif aakiraa isin himan? Aakiraan keessan isin haa bareeduufi. Aakiraan kiyyallee na haa bareeduufi. Baraa kun walii yaaduu jedhama. Anamma maallaqni isin naa kafaltan hin jiru. Yookaan damoosni jaarraa isin naa gootan torban irraa naa gootan hin jiru. Waggaa namni naa hin jiru. Aakiraa wal yaadachiisna aakiraaf wal qopheessuu qabna. Gandi sun ganda fagooti. Na jalaa hin miidhaminaa jechuudha. Wanni rabbiillee rusultoota ergeef akka isin hin miidhamneef, akka ilmi namaa hin miidhamneef, akka ilmi namaa jahannamiin hin seenneef, akka isin jannata seentaniif. Neetworkiin na qabaa jiran fakkaatee taaptaan maal jedhan kana godhame waan khayriiti jedhan. Waan khayriiti nifatina jazaakumullahu khayran. Wal kadhachuun illee khayriin qabu waan khayriiti sheer godhame. Maal godhaa wal kadhanna khayrii irratti? Namni dubartii qullaa jala deemuyyuu sheerii 10,000 sheer godhaami. Geemii 10,000 sheer godhaniimi. Dubartii qullaa yeroo laalamu nama 1000 seenaami. Hagummaan na jala seentan tun ka bizaat xiraateeti amaarri baay'achuu hayni jiru xiraati yoo qabaateen gaa. Kanaaf wanni nu eegaa jiru jalqaba irratti ilmi namaa kun jireenya 4 keessa dabra obboleeyyan kiyya naa qabadhaa. Ilmi namaa jireenya 4 keessa dabra. Maal isiniin jedhe ilmi namaa kamiyyuu nabiyyii taate, rusula taate, piroofeesara taate, paayileetii taate, liidara taate, saayintistii taate, filosoofora taate, hayyuu addunyaa kanaa taate, mootummaa addunyaa kanaa taate ilmi namaa kulliin jireenya 4 keessa dabra. Jireenya 4. Tokkoffaan jireenya garaa haadhaati. Jireenya garaa haadhaa. Jireenya garaa haadhaa yeroo jennu jireenya gadaamessa keessatti rabbiin achi si kaa. Nama daciifa laafaa. Subhaanallah. Nama daciifa laafaa dubbachuu hin dandeenye ka arguu hin dandeenye rabbiin gadaamessa haadhaa keessa kaa. Gadaamessa keessatti illee dukkana 3 keessa rabbiin kaa. Dukkana 3 keessa rabbiin kaa. Ilma namaa kana garuma haadhaa keessayyuu. Tokkoffaan dukkana garaa. Lammaffaan dukkana obbaatii. Sadaffaan dukkana gadaamessa. Ilmi namaa garaa haadhaa keessatti dukkana 3 keessa ta'a. Eessarraa dhufne nuti? Eessarraa argamne? Barumsa isinii kennu kana wallahi namni hundi isinii kennu garuu maal goonare? Nama barumsa bareedaa namaa kennu namni hin dhageeffatu. Nama maalayaanii waan arge oofu namni hin dhageeffata. Bara addunyaan akkana wal jala kutte. Nama barumsa qimamii isinii kennu, nama barumsa bareeda namaa kennu, barumsa silaa maallaqa hin arganne namaa kennu namni hin dhageeffatu. Nama maalayaanii nama arrabsu nama ammoo waan garagaraa oofu nama 1000 dhageeffata. Rakkoon akkanaa bara akiru zamaanii wal jala kuta dubbiin. Dubbii wal jala kuta. Namni amanamaan shakkamaan amanama. Namni sirnaa jibbamee namni jibbamuu qabu jaalatama. Akiru zamaanii kun beekamaadha. Kanaaf ilmi namaa garaa haadhaa keessa dukkana 3 keessa maalirraa uumamne laala? Jalqaba bishaan irraa uumamne. Anii fi atillee bishaan irraa uumamne. Bishaan min bayni sulbi wattaraa'ib karabbiin min bayni sulbi wattaraa'ib bishaan kunu bishaan dubartii qomarraa dhufu qoma bakka harmaa kanarraa dhufa bishaan hormaata ilma namaa ta'u kuni ilmi namaa kun jechuun ilmi namaa kun bishaan irraa argama. Bishaan yeroo isiniin jedhu bishaan dhugan osoo hin taane bishaan isparmii yeroo jaarsaa fi jaartii walitti dabalaman namarraa ba'u kana isiniin jedhaara isparmii yookaan maniyyii. Subhaanallah. Maniyyiirraa argama ilmi namaa bishaan jaartii asirraa ba'a ka jaarsaa min bayni sulbi wattaraa'ib duuda jidduu bakka lafee tan argitanii walqixxee duudaa kan achirraa dhufa ka dhiiraa bishaan kanniin lamaantu walit dhufee gadaamessa keessatti wal argatee hanqaaquu cabsa. Hanqaaquu cabsee bishaan kun gadaamessa haadhaa keessatti ilmoo ta'a. Bakka sanillee hikmaatu jira. Hikmaa ajaa'ibaatu jira. Tokkoffaa gaafa guyyaa 40 ilmi namaa kun bishaani. Guyyaa 40 osoo amma maayikirooskooppii ilaalanii bishaan ispaarmiidha. Haga guyyaa 40 ispaarmiin kun gaafa guyyaa 40 biraa dabalatee guyyaa 80 ta'u maal ta'a? Gara alaqaa jedhamutti yookaan dhiiga ititaa dhiiga dhula fakkaatutti jijjiirama. Jijjiiramaa deema biftummaan ispaarmii kunu jalqaba irratti bishaan ispaarmii noormaalii mata'ee tura.
guyyaa 40 dabalatee gaafa guyyaa 80 dabalatu guyyaa 80 ta'u maal ta'a bishaan kun gara alaqaatti jijjiirama. Alaqaa jechuun dhiiga ititaa yoo laalan ula fakkaatu jechuudha. Ula jechuun waan bishaan keessa jirtu ka yeroo wariin faa dhugu horii seenu tokko ula jechuun reemmoo xiqqishu takka bishaan keessa jiraata. San fakkaata gaafa guyyaa 80 subhaanallah. Rabbii kana danda'e. Rabbii kana guddate. Rabbii kana danda'e. Gaafa guyyaa 80 akkas jira. Ammallee guyyaa 80 biraa yeroo dabalatu maannoo guyyaa 40 biraa yeroo dabalatu meeqa? Gaafa guyyaa 80 irratti 40 yeroo dabalatu meeqa ta'a? 120. Gaafa guyyaa 120 akkam ta'a? Mudughaa ta'a. Mudughaa jechuun kutaa foonii namni afaan kaa'achuu danda'u takka jechuudha. Kutaa foonii namni afaan kaa'achuu danda'u. Guyyaa 40 booda maannoo guyyaa 120 booda lafee ta'ee lafeen kun فكسونا العظام اللحم لفي ربي دروما لفي كانت ويغاسي ربي فون غبان اوما ترتيب المناماس نهمار المنما كروحي نتيافو فهمتو غافا غويا دباف ديغدما تلالا غافا كوتا فوني تايسان غافا غويا دباف ديغدما سبحان الله كان دكتوروتا فيتان غيباشن ربي مالي نمن بيكو دان غيباشن كيسا توكو وان غرا هدا كيسا جورتو dhiira ta'a shamara ta'a wanni beeku hin jiru. Tokko lammaffaa yoom roobaa namni beeku hin jiru. Sadaffaa guyyaa qiyaamaa namni beeku hin jiru. Afuraffaa guyyaa du'a ofii namni beeku hin jiru. Amma yeroo akkana isiniin jedhu namni tokko maal isin jedha doktorooni yeroo ammaa kana waan garaa haadhaa keessa jiru dhiiraaf shamara ta'uu ni beekanii isin jedhan. Dhugaadha ni beekan garuu yeroon isaan beekan gaafa guyyaa 120 bira tareedha ulfi kun dubartoonni ta'e nan beeytan. Doktorri kamiyyuu doktorri addunyaa kanarratti ispeeshaalistiin fedhe guyyaa 120 osoo hin guutin dura yoo itti dhayxanii daa'imni hangaraa qabu kun dhiira moo shamarettanii gaafattan doktorri fedhe hin beeku. Garuu guyyaa 120 booda gaafa dhayxan dhiira shamara jechuu isinitti hima. Guyyaa meeqa 120 jechuun gara jaatti yeroo deebinu ji'a 4 booda jechuu ji'a 4 booda. Kanaaf gaafa guyyaa 120 Nabi Muhammad maal jedhan sallallahu alaihi wasallam ruuhitu itti afuufamaadhaan subhaanallah. Mu'jizaa kunu mu'jizaa tokko laa rasuulli waggaa 1500 dura mu'jizaa lafa kaahan jechuudha. Guyyaa 120 yookaan ji'a 4 booda ilmi namaa ruuhin itti afuufamee namni addaan beekamaa jedhan. Har'a ammoo doktora feeta yoo gaafattan haga ji'a 4 guututti daa'imti keessan sun kun dhiira kun shamara jechuu hin beeku. Gaafa inni ji'a 4 guute dhiiraaf shamara isaa isinitti hima jechuudha. Allahu akbar. Nuti achirraa dhufne ilaalaa jiran. Eegasi fakasawna al-'idhaama lahma lafee kana rabbiin foon uffisee san booda ija gurra onneetti godha. Rabbiin quraana keessatti maal jedha? Inna as-sam'a wal basara wal fu'aad kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula. Inna as-sam'a jechuun dhageettiin gurri wal basara ijji wal fu'aad onneen illee gaafatamtuudha jedha Rabbiin. Aayaa kana keessa Rabbiin kam durse? Inna as-sam'a dhageettii durse. Warri qorattoonni akka yeroo ammaa irra gaanitti Rabbiin qaamota miiraa kana keessaa jalqaba irratti gurra uumee jedhan subhaanallah. Jalqaba irratti qaamota miiraa kana keessaa Rabbiin gurra uumee jedhan. San booda ija uume. Aayaa kana keessa Rabbiin kam dursee dubbate? Inna as-sam'a dhageettii gurra durse. Eegasii wal basara ijatti aanse. Eegasii wal fu'aad onneetti aanse. Jalqaba irratti qorattoonni yeroo ammaa akka mirkaneessanitti qaamolee miiraa keessaa Rabbiin gurra dura uumee jedhan. Hikmaan isaa maaliin? Hikmaan waan kana garaa haadhaa keessa namni yeroo jiru dhagahutti najama. Fakkeenyaaf warroonni duraanii beekamaadha. Osoo dubartiin daa'ima garaa keessaa qabdu warri duraanii daa'ima ofii kana ati hayyuu naa ta'uu qabdaa, ati doktora naa ta'uu qabda jedhanii itti hasaasan. Tokko lammaffaa quraana fa'aa itti qara'an. Daa'ima garaa haadhaa keessa jirtu itti haasa'an. Daa'imti dhageettii ni barbaada jechuudha. Dhageettiin namni haasa'u kuni daa'ima garaa keessa jiru ni gaha. Dhageettiin ni fayyada jechuudha. Idan fakkeenyaaf osoo ijji garaa haadhaa keessatti waan fayyadu tokko hin qabu. Because wanni inni argu hin jiru waan ta'eef. Garuu wanni inni dhagahu hin jira daa'imti wanni inni argu hin jiru. Kanaaf Rabbiin jalqaba irratti gurra uume osoo daa'imti garaa haadhaa keessa jirtu. Ija uumne. Ijji eega namni dhalateeyyuu ija daa'imaa yoo laaltan ji'a 2 akkas booda guutama ijji isaa. Ija daa'imti gaafa jalqaba argattu baay'ee ijaan hin hubattu. Eegasii guddina keessa argaan ija isii guutamte jechuudha. Subhaanallah. Garuu
gurra rabbiin achuma keessa uume. Hikmaan biraan mallee namni gurraan hin dhageenye baay'een isaa afaaniin duudaadha. Maaliif? Namni gurraan hin dhageenye gurri isaan hin dhageenye baay'een isaa afaaniin illee duudaadha haasa'uu hin danda'u. Hikmaan kanaa maaliif yeroo jedhan jalqaba irratti namni tokko haasa'uudhaaf maal ta'uu qaba? Waa dhagahuu qaba waan namni haasa'u. Eegasii waan san dhagahee tireeningii gooti daa'imti amma laala. Daa'imti jalqaba waan warri haasa'u dhageeffatti gurratti. Eegasii waan dhageeffatte san afaaniin haasoftee tireeningii gooti. Cabaqaa jechuu baabaa maamaa nyaanyaadhaa cabatti daa'imti jalqaba gaafa dhalattu. Waan gurraan dhageetti afaaniin shaakalti. Yoo immoo gurra hin qabaatiin haasawa jechuun haasa'uma jechuun baraa waan gurraan dhagahan afaaniin haasa'u jechuu haasa'u. Namni gurraan hin dhageenye wanni duudaa ta'uuf ammoo gurraan waan hin dhageenyeef haasa'u wanni hin dandeenyeef haasa'atu yaalii keessa waan dhufuufi jedhan. Kanaaf namni gurraan hin dhageenye gurraan hin dhagahu afaan illee yaaluu hin danda'u kanaaf haasa'uu hin dandeenye duudaa ta'a jechuudha. Duudaa afaanii ta'a jechuudha. Allahu akbar. Kanarraa dhufne obboleessa kiyya. Bishaan irraa dhufne, ispaarmii irraa dhufne, ispaarmii ajaa'u irraa dhufne, ka fooliin isaa ajaa'u, bishaan du'aa, bishaan irraa nu dhufne argitanii namni garii boodinsi isaa akka waa warqii irraa uumametti of yaada. Warqii akka waa warqii irraa uumametti wallahi warqii irraa uumamne nuti wanni irraa uumamne nuxfa bishaan ispaarmii ka utaalu sanirraan ka yoo uffatan foolii qabu. Bishaan akkanarraa osoo uumamne bara ajaa'iba. Bishaan akkanarraa uumamne nu bishaan kalarii yeroo laalamu fakkaatu ka yoo uffatan illee ajaa'urraa uumame. Aniif atillee tokko jireenyi ilmi namaa keessa dabru kana. Asitti gaafa tokko qissaa warra salafaa keessatti namni wayii ajajaa waraanaati boonaa deeme asii achi daddarbaa jallataa walii gadi deeme namni wayii caalimaa Maalik ibnu Diinaar jedhan rahimahullah caalima guddaa warra salafaati. Achi ilaalee namtichoo kana argee yaa Abdallah jedhee deemsi ati deemtu kun rabbiin dallansiisa deemsan taane deemaa harta jedheen jennaan na beeytaa jedheen eesi beeke jedheen eenyuun jennaan awwaluka nuxfatun madara wa aakhiruka jiifatun qadara. Ati durri kee wanni ati irraa uumamte bishaan ajaawarraa uumamte jedheen wa aakhiruka jiifatun qadara gaafa duute illee ati deemsa jalqabaa san dhiisee sirraa'ee deemeedhaan nuti hundi akkas wanni nuti irraa dhufni ispaarmii ajaa'u taaptaa maal jedhan san godhana qabaa jira wanni nuti irraa dhufni ispaarmii ajaa'u gaafa nu duune reeffa ajaa'u ka shittoo itti afuufan bara reeffi ilma namaa guyyaa takkan eegu bara sa'aatii takkan eegu dafee hafuura godhatee ajaa'ee shittoo itti afuufan subhaanallah. Wanni nuti garaatti baanee deemnullee waan ajaa'aa san hin beeytan ka namni hunduu mana shintibeetii dhaqee fayyadamu san waan ajaa'aa akkanaa baanee deemne. Kanarraan garuu ni boonnaa nu malee namni hin jiru ofitti deebii of laali hin boonini. Rabbiin booninsa nu keessaa balleessu yaa rabbi booninsa nu keessaa balleessi. Yaa rabbi mi'a amin jedha du'aa isinii godha wallahi waan fokkattu bara waan rasuulli irraa maganfatan keessaa tokko booninsa yaa rabbi booninsa onnee kenna keessa booninsi haga firii xaafillee yoo taate waan xiqqishuu wayillee yoo taate rabbii kiyya booninsa nu keessaa dhabama godhi booninsa nu keessaa fixi wallahi rabbi nu keessaa fixu booninsa tokko kana jireenya garaa haadhaati haadha keessaa gadi ba'a nama miskiin nama laafaa nama daciif nama haasa'uu hin dandeenye nama deemuu hin dandeenye nama dubbachuu hin dandeenye nama akkanaatu dhalata. Allahu akbar kun jireenya tokko jireenya garaa haadhaati. Jireenyi lammaffaan jireenya addunyaa kan nuti keessa jirru kana. Jireenya addunyaa kana keessatti adeemsa keessa namni guddatee of baree akkanatti haasa'uu eegala. Namuma jalqaba laafaa miskiina dubbachuu hin dandeenye ka deemuu hin dandeenye tiratee suuta keessa deemuu eegala dubbachuu eegala dalagachuu eegala hayyummaa eegala yoo jallataallee ta'e jallinna ofii eegala jechuudha. Jireenyi lammaffaan jireenya addunyaadha. Hayaatu duniyaa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جيرين الدنيا كجدامو كي جيرين يما نتكيس جر جيرين الدنيا جيرين دلغات بكنو تتدلغ نربين قول حيوما كي اللي أسر مركنيسيت ولا لما كي اللي بكت تمركنيسيت الدنيا كان
hayyummaa kee illee bakka itti mirkaneessitu addunyaa kana. Waliyyummaa kee jaalallee rabbii taatee ibaadaa rabbii goote bakki ati aakhiraallee itti dhaytu bakka kana. Bakki ati yoo jaallattellee jaallattee haqa namaa zollomtee waa meeqa baxabbaxxee akhiraa dhayxee itti gubattullee yoo jiraate bakka kana. Rabbiin ganda addunyaa ganda dalagaa godhe. Ganda akhiraa moo ganda galataa godhe jechuudha. Waan hadda facaafanne boru akhiratti fudhanna. Jireenyi lammaffaa jireenya addunyaati. Sadaffaan jireenya barzakhaati. Jireenya qabriiti. Jireenya qabrii, jireenya addaa bakka haati hin jirre, bakka abbaan hin jirre, bakka obboleessi hin jirre, bakka rahimni hin jirre, bakka namni tokko hin jirre. Bakka tiktaakiin hin jirre, bakka iimoon hin jirre, bakka waatisaappiin hin jirre, bakka namni si ziyaaru tokko hin jirre. Yaadadhume yaadadhuu siin jedha. Sitti ulfaataa mi'aadha yeroo anaasawu akkanatti si dabbaruu mala haasofni kiyya kun. Abboo cinqaan dandeenyu jechuu malta garuu wallaahi cinqaa dheessitu san ittuma dhufta. Ittuma dhufta. Si eeggata nu eeggata ana eeggate si eeggata. Haga feete yoo dheessite ittuma dhuftee argita. Wallaahi warra miidiyaa kana isin himoo. Qabrii kee bareechifadhu yaa akhi. Obboleettii qabrii kee bareechifadhu. Warra addunyaa kana gati. Uthmaan turraa boohee bar. Ummata keenya dhiisaa taaptaap godhaa feettee obboleettiin dana alhamdulillah. Na qabaa jira taaptaabii jedhan san illee ummanni kennan godhu maal akka ta'e naan galle wallaahi. Ummata akkamii akka rabbi sin uume wallaahi I don't know. Warra zara jirtan galatoomaa garuu wallaahi qiyaamaan dhiyaachuu sumarra laala. Nama waan gaarii haasa ummanni keenya sappoortu gochuu dhabuun laaluu dhabuun ummata ajandaa bichaa soqu ta'uun ummata akkanaa ta'uun ummata ajandaa osoo dhagayamma namni kumni meeqasseen ajandaa ummata ajandaa akka raqaatti dheebotu ta'uun alaamaa qiyaamaa irraa. Taaptaap godhaa jazaakumullahu khayran. Akiraa kee bareechifadhu. Ummata miidiyaa dhiisi. Ummata miidiyaa gammachiisuuf hin cinqamin. Ummanni miidiyaa kuni osoo ati onlaayinii irraa badde wallaahi namni sin gaafatu. Nama meeqa onlaayinii irraa badde? Namni quba isa qaba. Ummata onlaayinii gammachiisuuf hin cinqamin achi dhiisi. Rabbii kee gammachiisuuf cinqami. Akiraa kee tolfadhuuf cinqami. Feemasummaan miidiyaa ana beeka wallaahi. Ana gaafadhaa feemasummaa miidiyaa. Waggaa 9 irra jira Facebook irra yoo xiqqaate waggaa 9 10 Facebook wanni an fayyadamaa TikTok tana eega dhufee waggaa takka lama malee waggaa lama ngeen naafo waggaa takkaaf ji'a 3 TikTok eega dhufee garuu Facebook irra waggaa 9 yoo xiqqaate hin beeka ummata miidiyaa jechuun ummata gara ajandaan jiru guluuf ummata quba sin qabne osoo rakkattee quba sin qaban ummata miidiyaa jechuun osoo ati duute ummata torban takkayyuu guyyaa 2-3 si booyee guyyaa 3 booda ummata dhiichisu ummata raga duubar ummata kana gammachiisu maa cinqamtan ummata miidiyaa feemasa feete ta'e wallaahi guyyaa 2-3 irra siin bu'an san booda jireenya ofii oofatan hin kolfan hin taphatan hin dhiichisan hin ragadan tiktaakii ofirraa dalagan guyyaa 2 irra siin booyan feemasa feete ta'e abbaa gaarii feete ta'e sii booyan maal jedhan maal innaa lillahi jedhanii ebeluun tokko du'e rabbi rahmata isaa godhu guyyaa takka guyyaa 2 guyyaa 3 quba siin qaban achi booda warri miidiyaa wallaahi warra miidiyaa kana osoo ati feemasaa mitiila maleekaa taatee garra san jiraatte osoo ati dogoggorte warrumaadha goota kenna leenca kenna sheeka kenna hayyuu kenna maal siin jedhu kana osoo dogoggora takka sirratti arganii akkuma ol fuudhanii samiin si ga'an kana gaf fuudhanii dhoqqee keessa si dabarsan ummanni miidiyaa ol nama kaasuuf illee turu gan nama buusuuf illee turu yoo ol nama kaasu ummanni miidiyaa ummanni haga isaanii samitti ol nama kaasu hin jiru waan ati hin qabne hunda sii kennanii simaa mana barumsaa dhaqee hin beekne PhD qaba doktora maalidha siin jedhanii samii saniin ol gahanii waan ati hin qabne kullii sirra guuranii samii san keessa si dabarsan gaafa si faarsan gaafa achii si buusanillee waan ati hin qabne hunda sirra laxxafanii si buusaniyyuu sin dhiisan dhoqqee keessa si dabarsan ummanni miidiyaa. Ummata kana gammachiisuuf hin cinqaminati. Ummata miidiyaa gammachiisuuf hin cinqamin. Akiraa rabbii kee gammachiisuuf cinqami. Akiraa kee tolfadhu bareechifadhu ummata miidiyaa dhiisi. Ummata ayyirii ilaallatu ummata gara ayyiriin jirutti gulufu bar ummanni miidiyaa. Kanaaf akiraa kee qabrii kee tolfadhu. Jireenyi sadaffaan jireenya qabriiti. Bakka addaa bakka kophaa bakka abbaan kee sibira hin turre bar. Hadda addunyaarra yoo si dhukkube nama si gaafata. Sitti dhufanii abbaa ebeluu lassi jedhee abbaa ebeluu wayyoo qabdaa akkam nyaattaa dhuydaa doktorri maal siin jedhan gaafa addunyaarra jirtu nama si dhufa. Yookaan jaartii yoo qabaatte jaartii keettuu si bohaarsa ilmaan yoo qabaatte ilmaan keettuu si bohaarsa fira yoo qabaatte fira keettuu si dhufa
yoo kanan qabaatiin hiriyaa si dhufa ollaa si dhufa gaafati dhukkubsate addunyaarra nama si gaafata akhirat eenyu si gaafata qabrii keessatti yaa akhi eenyu dhufee si gaafata eenyu si bira tura adda si kaanii si biraa kutanii bar ganda addaatii bar ganda kophaatii bar bakka feemasummaan itti dalaguu miti bar bakka feemasummaan du'a itti nama oolchituu miti abbaan kee dhufee qabrii keessa daqiiqaa takka si wajjin hin turu haati kee daqiiqaa takka haadhaami kan nama jaalatu ilmoo kiyya qabrii keessa jira jettee daqiiqaa takka qabrii keessa si wajjin seenteen teettu jaartiin tee adda jaartiin tee yoo barbaadde waggaa tokko booda jaarsa biratti heerumtee jireenya ofii ooffatti atillee dubartii jaarsi kee waggaa tokko iyyuu neegu dhiirifaanti ji'a 4-3 booda ka biraa fuudhee jireenya ofii ooffata jiru addunyaa tana qalal godhaa laala an dhugaa isiniin jedha wallaahi namni nasihaa isinii dhaamu akkanatti hin jiru hin takkata miidiyaa kanarratti mee eenyu namni nasihaa bareeda isinii dhaamu yoo dhugaa dubban mee nu himaa oromoo ummata keenya ummata muslimaa ummata shahaadateeni mee nasihaa babbareeda namni isinii dhaamu eenyu asimaa mee nama tokko kulliin nama isin jiraatuuf deemu malee namni nasihaa muraata isinii dhaamu hin takkata sheeka muraasa jechuun namni nasihaa isinii dhaamu dhugaa isiniin jedhan nasihaa babbareeda akkana namni isinii dhaamu hin jiru of jechuuf osoo hin taane nasihaa silaa birriidhaan nasihaa silaa birriidhaan hin bitamne birriidhaan wallah isin fayyada akiraa fayyada arra birra herregadheeti akiraa kee bareechifadhu qabrii kee bareechifadhu qabrii kee bareechifadhu qabrii bakka kophaa Uthmaan turraa boohe bar radiyallahu anhu ardaa Uthmaan ibnu Affaan kamaleekan samaa irraa qaanfattu Uthmaan hin beeyta هل تعرفه؟ إنه نكن تأبيتا عثمان جتون خليفة سدفار عثمان جتون كإلمنا ماتي متي ملائكان الرقام فت عثمان جتون وصو إني جرو جنن رقاب أمه قروا وياتك قبري برا دابته فبكاني بوه عثمان قافة يا عثمان أتي أسوء الدنيا رجرتو رقاسي بأني أتور جنة أتي يروان جنة حسان اللي هم بوتو يروان عذاب اللي حسان هم بوتو يروك أبري بوت تمانين نداني وانا يروك أبري بوف أبري من قبآتي جنة اللي نموجين سينا عذاب اللي نموجين سينا أبري قبآكي سينا كان نبوجي سينا أبري قبآكي سينا جريني صدفان جرينك أبريتي جريني أفرافان جرينك إعاماتي ماذا قدمت للآخرة آخرات أفمال الكايات قياما جتون قيا المنامات أبريك السابقة در محشر دابة جتو أتقروا سموك يتفلت قيا سخران دواسي إيقا تسموك كيسا في الدي قيا مليكان روحي كيفوتي أولين ديمت سموك كيسا دوفي ندو أجتو كان يو في التمتي بيتا تكا مي ربين سيك أبي غافي تكا سيكنا قيا تكا أنا بو آخران نأجتك قبري نأجتك قياتك باتي بوتي أدكي كربين سيارو أنا قبري جنا أدى نأجتك بوتي بيتا غاف أفلال جريني صدا أفرافا مالي سنينجت جريني قيا كياما جتون قيا المنما قبري إرابكتي أول مرة كافمي أويدا محشر دابتو جتو بكا جرتورا كأمريكا أولا من أمريكا راكافمي كأوروبا كأيشيا كأفريكا كأنتاركتيكا كقرطمي نياتا ملي كغلانا كيستي نياتا ملي كإبدان قوبا ملي قيابا كجرو كافمي أويدا محشر دابتو جتو يوم القيامة جتون قيا دابي جتو أفان أوروموتي يوم جتون قيا قيامة جتون دابي قيا دابي جتو قيا نمنك أمريكا ساكافم الله أكبر قياك أبرين ببك أي إلمنا ما قلتفتي إلمنا ما كان قل دربتي إلمنا ما موك أبري كان الرأيو يروكا فم أكد لغا إساتين كافم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الله أكبر guyyaa sani suuraa
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وياك يا مأتبر قيادتين سوچوتو إذا زلزلت الأرض زلزالها قيادتين سوچوتو إنسا إسي قياك يا ما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قيادتين تنأمل اللي ulfaatu isi kabajamu waan isa keessa jiru isii keessa jiru ol darbitu ol baastu nun jedha rabbiin wanti dachiin awwaalti ol baastu qiyaamaa maalin ma'addina isii keessa jiru janaazaa isii keessa jiru jechuu bar guyyaa yawma idhaa zulzilat al-ardu zilzaalaha wa akhrajat al-ardu athqaalaha ulfaatu isi kabajamtu isi guyyaa dachiin ol baastu ol dabarsitu gubbaa kanatti maalin sun ilma namaati reeffa janaazaadha ol darbiti baqaytee dachiin baqaytee qabriin baqaytee bakka jiru ol baati seenaan keessi dheeraadha san booda ilmi namaa gaafa qabrii kanarraa illee kaafamu namni dursi qabriin irraa dhootu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أنا سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر أنا سيد إلما نماتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بونين سافين جنة أنا سيد إلما نماتي درس نمنك أبرين الرادوت أنا جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قياك يا ما إلمي نما كل على نبي محمد جلك كافم أنبيون الله قياسا نمنك أبرين راكافمه نبي محمد الرا درسك أبرين دوته نمني كلين أبرين راكافم نمني أكمي كافم أبرين أكاتا دلقا ساتين غريب بلات إيك أبرين راكافم لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا يا ربي كي ما بلاغوتي نكاست يا ربي المنا ما كن أنا يرو الدنيا رجل أرغات رئيجك أبا يا ربي يرو قبري نكاست مو